hordoftoonni akkam jirtanii fayyaa qabdanii jirtu jiruuf jireenya akkamii ana bara wantoonni hundinuu gaara galata rabbi egaan kabajamtoota hordoftoota akkuma viidiyoo guyyaa kaleessaa isiniif hojjedhetti jechuudha. Viidiyoo kaleessaa keessatti namoonni baay'een keessanii gaafii na gaafatanii turtanii lakkoofsa kaampaanii uffata irraa fidattee immoo kaampaanii uffatichaa naan jettanii turtanii. haa ta'u malee immoo lakkoofsicha isinii kaa'uudhaaf yeroo sanatti waan nama sanan eeyyamsiisniif ani osoo hin eeyyamsiisin jechuudha viidiyocha kanaan hojjedhe. Kanaaf iyyuu isaan eeyyamsiisuudhaaf jedhee tanan lakkoofsa kaa'uu dhiisee isaan immoo eeyyamsiiseenna rakkoo takkallee hin qabu lakkoofsa keenya kaa'uu dandeessanaan jedhanii lakkoofsa isaanii kaa'urra darbee immoo ofii isaaniitiyyuu sagalee isaaniitiin illee naaf dubbatanii akkan isaan isiniif ibsu yookiin isaan beeksisu sagalee isaaniitiin dubbatanii jiranii jechuudha. Sagalee isaanii dhaggeeffatan. Sagalee isaanii isinitti dhageessisa jechuudha. Already silkii. Sorry. Sagalee isaanii dhaggeeffatanii jechuudha. Bakka barbaadanitti jechuudha. Bakka barbaadanitti akka carraa ta'ee meeshaan keessan xalabatan yoo isin jalaa jijjiiramellee haala isin xalabatan sun isin jalaa deemee adabbii isaaniitiin isiniif deebisanii jechuudha. Deebisanii waan isin fedha keessanii sana isinii jijjiiran fidanii jechuudha. Kanatti aansee uffata keessan yeroo uffata ajajatan sana uffanni isin ajajatan sun yoo isinitti xiqqaate isinimti deebistanii delivery kaffaltanii raawwattanii isiniif bakka isin feetan sana waan isin feetan sanatti jijjiiranii isiniif fidanii jechuudha. Bakka kanatti namoonni haadha cabsaatirraa dhufne jettaniini diskaawuntii qaba jechuudha. Diskaawuntii isinii godhama haadha cabsaatirraa dhufne jettanii yoo itti himtanii diskaawuntii isinii godhama intinii keessaa jechuudha. Fakkeenyaaf delivery birrii 25 kaffalama. Delivery birrii 25 sana keessaa birrii 5 diskaawuntii isinii godhama jechuudha. Yoo haadha cabsaatirraa dhufne jettaniini diskaawuntiidhaan argattanii jechuudha. Kanaaf sagalee isaanii isin dhageessisa. Kallattumaan gara sagalee isaaniitti waliin dabarraa jechuudha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u jechuudha. sagalee isaanii isinii banna hin dhaggeeffattan jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii an nagaa kooti alhamdulillah. Warroonni meeshaalee garaagaraa wanta akka suufa diriyaa shiitii akkasumas immoo shamizoota garaagaraa maashinoota fakkeenyaaf maashina akka maashina qamashaa kan daraqoota caamolii garaagaraa uffata haadholii talabachuu warroonni barbaadan TikTokiin keenya gubbaa profaayilii jira asinis lakkoofsa isiniif himuu nan danda'a galtanii talabachuu dandeessu isiniin jenna lakkoofsa bilbilaa lakkoofsa waatsaappii duwwaa 5656954 isa kana waatsaapiinis ta'e kallattii nu qunnamuu dandeessu. Dubaay keessa iddoo kamuu ni geessina Fujeeraa Raasalkeemaa Abudaabii Ala'een Omalqueen Shaarjaa Dubaay keessa iddoo kamiyyuu ni geessina. So halo jechuu hin dagatina isiniin jenna. Maqaan TikTokii Ramsee Oroolii jedha. So isa sanaanis galtanii sarchi gochuu dandeessu. Gama sanaanis nu argattu. Akkasi galatooma namoonni nu maamila ta'uu barbaadan akkasumas immoo uffanni meeshaan ofariin jira darbee jechuudha. Ofarii sanallee fayyadamu warri barbaadan lakkoofsa kanaan nuun dubbachuu dandeessu isiniin jenna galatooma. Galatooma jennaan nutilleedha. Egaan akkuma argitan jechuudha lakkoofsa isaanii kun asirra isinii kaa'eetiin jira. Taabileelii isaanii waliinidha kan inni jiru jechuudha. Profaayilii TikTok isaanii, WhatsApp isaanii hin dubbistootaatanii profaayiliin isaanii isa kanaan jira jechuudha. Isa asirra jiru kanaani. Kanaaf iyyuu namoonni barbaadan bakka kamiyyuu jiraatanii Imaraatii keessa warra jirtan jechuudha. Arab Imaraatii keessa warra jirtan marti keessanuu bakka barbaadanitti isiniif dhufuu ni danda'a jechuudha. Lakkoofsa kanaan aloo yoo jettaniin wanta barbaadan talabachuu dandeessu. Caammaa barbaadanii, uffata aadaa barbaadanii,
akkasuma wanti isin barbaadan hundinuu achitti argama. TikTok isaanii keessa seentanii filachuu dandeessanii akkasuma immoo yoo lakkoofsa isaanii kana qabattanii gara WhatsApptiin dhattanii aloo jettaniin haadha cabsaatirraa dhufne hojjettanii diiskaawuntii keessanii hin dagatina. Haadha cabsaatirraa dhufneedhaan birrii 25 kaffaltoo isin jedhan birrii 5 diiskaawuntii nu godhii jedhaani. Dirqama isaaniiti. Dirqama isaaniiti. Birrii 5 xop godhanii lafaa buusan. Birrii 20 yonnaa warri kun birrii 25 fudhatu delivery 25 kaffalu isin immoo birrii 5 sun diiskaawuntii isin taate birrii 20 qofa kennitanii jechuudha. Stop. Innaa akkasii isiniin jedha. Kanaaf jechuudha hundi keessanuu namni barbaadan uffata isaanii dhaqxanii ilaaltanii raawwattanii waan barbaadan sana filattanii maxxarattanii raawwattanii xalabachuu dandeessanii bakka isin barbaadanitti isinii fidanii jechuudha. Dhugaa baay'ee takka nam gaariidha isiniin jedha. Kanaaf yoo mallee kana booda immoo viidiyoo biraa kana isin hojjedhuun jira waa'ee isaan haasofsiise waa hedduutu jira waan ta'eef namni kun obboleessa kooti bartaniitu natti fakkaata. Obboleessa kooti kanaaf iyyuu jajjabeessaa isiniin jedha. Obboleessa wabii jechuun obboleessa kooti. Maaliif ani obboleessa kootiin gargar hin baasu jechuudha. Siistariidha please. Janaatti hayi wabii dhiistee kan biraa janaatti naan jettu waan siistarii. Wallahi siistariidha cufatteeyyuu. Kwaayee sagalee qawaa fi dhiifama akkuma isin dhageessanitti. Madii qooyimee xiqqoo viidiyoo hojjetaa jira. Akkuma isin dhageessanitti qabatama siistarii kooti madaanitti jedhamti. Ayyaantu siin jedhamti madaanitti siin jedhamti. Ayyaantu masaanuuti isinitti fakkaatti. Masaanuuti jedhamti siistariidha tuni. Kanaaf iyyuu jechuudha namoonni barbaadanii xalabachuu ni dandeessanii jechuudha. Uffata baay'ee babbareeduudhaan isaan qabanii kan isinitti argisiisa garuu ganaa si ka'ee naan achi deemutti qaba. Rakkoodha fagoodha. Uffata baay'eetu isaan biraan haa dhufe naaf jechuudha. Amma kuniyyuu isaan biraan haa dhufe jechuudha. Bareedu hedduu takka bareeda jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf inni kuniyyuu isaan biraan haa dhufe. Uffata akkanaa baay'een jaalladha jechuudha. Akkas uffannaa akkanaa hedduu takka jaalladha. Kuniyyuu isaan biraan haa dhufe uffata viidiyoo kaleessaa keessatti isin argisiisin jira. Gosa barbaadanii filachuu dandeessu jechuudha. Gosa barbaadanii filattanii xalabachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo tokko akka carraa ta'e ammallee dhume ta'e hin beeku malee yeroo itti fireen 12 faan gatii xiqqoodhaan gabaabduudhaan dhuftutu jira. Kanaaf iyyuu achi keessa dhattanii raawwattanii ilaaluu dandeessanii haala kanaan illee yoo barbaadan akkasuma shaamizii abbaa keessaniif obboleessa keessaniif warreen ilmaan qabdan ilmaan teessaniif bittanii gara biyyaatti erguu yoo barbaadan gatii xiqqoodhaan argattan jechuudha. TikTok isaanii keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii. TikTok isaanii Ramzee jedha akkuma argitan jechuudha. Himee ture inni durayyuu himee ture. Kanaaf iyyuu dhattanii raawwattanii achi keessaa filattanii yookiin immoo uffata gatiin isaa kan qannasu ta'ee uffata babbareedduu naaf ergi suuraa isaa yoo jettaniin isiniif erguu danda'a jechuudha. Akkasuma namoonni lakkoofsa koo qabdan anallee dhuftanii yoo na dubbistanii ani immoo isiniif keessummeessa rakkoo takka illee hin qabu jechuudha. Namoonni uffata barbaadan fakkeenyaaf uffata akka kanaa barbaadan yoo aga ammaa jiraate baay'ee takka uffanni kun firee 12 isii dirhama 100 takka qofaani jechuudha. Ani isinii dhuftu diizaayinii barbaadan keessaa faraxattanii raawwattanii jechuudha. Uffata baay'ee takka haarii jechuudha. Baay'ee takka namatti tolti michootiidhaaf waan barbaadaniif isiniif taate jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Ani uffannaa akkana hedduu jaalladha. Namni akka kan kootti uffata akkanaa jaallattanii itti gammaddan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf xiqqoo namni xiqqoo akkana immoo gafaa kan jettan taatanii warri xiqqoo akkana wanta akkana hojii qabaattan jechuudha. Waan akkana jedhu wayii quxurii keessan dabalatanii jechuudha. Laarjiin jira miidiyoomii amma fakkeenyaaf inni kun laarjidha garuu akkatti natti ta'aa jiru laala. Laarjiyyuu ta'ee nama qallaatti ta'aa jira jechuudha. Immoo ajajatan immoo suni X laarjii itti dabaltanii jechuudha. Lakkoofsa keessanii akkasitti xiqqoo namni akkas gabbina qabdanii jechuudha. Itti daddabaltanii quxurii keessan dabaltanii himattanii akkasittiin xalabattanii jechuudha. Akka uffanni isinii dhufu haala seera qabeessan isin dhufu amma ani miidiyoomii fi laarjii ajajadhee already laala uffata bareedduu takka ta'ee naa dhufe jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu takka jaalladhee agana kanis jedha. Hedduu tokko jaalladhe dhugaa rabbi.
Ana galatooma obboleessa kiyya qaali kiyya galatoomi siin jala obboleessa akkanaa obbiraa qabaachuun hedduu takka nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaafi. Kanaaf iyyuu kanaas waan goolamnaa namoonni barbaadan tsiggee irraa dhufnee tsiggee soo jettan rakkinaan qabu jechuudha. Maqaan kan koo maqaa chaanaala kanaatitu iyyuu haadha cabsaati malee maqaan kan koo namoonni beektan hedduun keessan hin jirtu waan taataniif maqaan kan koo tsiggeedha jechuudha. Asumaan namoonni hin beekne maqaan koo orjinaaliin tsiggeedha jechuudha. Akkasuma chaanaala tsiggeen kan jedhu niin qabaa jechuudha. Tsiggeen kan eenyu akka taate agaammaatti hin beekamu. Oh my god. Amma beekameera bara. Amma beekamee jira. Amma dirqama tsiggeen kan ebeluuti jedhee raawwadhetti muqasuun qaba. Tsiggeen kan wabiiti bakka. Tsiggeen kan wabiiti jedheetti muqasu qaba qaama. Tsiggeen kanii irraa jijjiire tsiggee wabii jechuun qaba kana booda. Leezam ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasan isiniin jira kabajamtoota hordoftoota koo namoonni barbaadan oduu isinirra dheeressuuti. Aloo jedhaadha akkasuma namoonni lakkoofsa koo qabdan uffatoota akka kanaa akkasuma uffata xaaqaniin jira. Uffata xaaqa isinitti hin argisiifne way yaramze dhiifama obboleessa koo uffata xaaqaa keessin argisiisa. Tsiggeen suufii uffachuu feete moo jechuun keessanii noo ilaala. Uffata xaaqaa argitanii kunillee isaan bira jira jechuudha. Ilaala. Baay'ee takka bareeda. Uffanni kun meetirii meeqa seetanii? Meetirii meeqa ramze? Abira jirtamoo sirta obboleessa wabii? Wabii koo meetira meeqa maxxartanii waan kana? Wabiitu maxxarsiise gaafa sana. Ani hin beeku meeqa akkasuma maxxara. Meetirii 6 naan jedhan natti fakkaata. Meetirii 6 natti fakkaata. Meetirii 6 120 dirhama 120 meetirii 6 jechuudha. Way obboleessa kiyya diigee balleessuu kan deemaa jira kanatti itti xaartee dadachaastee natti ergite. Meetirii 6dha inni kuni dirhama 120dha. Dirhama 120 jechuudha. Amma kuni gar biyya keenyatti meetirii 6 birrii meeqan bitama? Dirhamni 120 jechuun biyya keenyatti gara biyya keenyaa gaafa deemtu yaani dirhamni 100 takka 3000 natti fakkaatti. Dirhamni 100 takka. Niti akka ammaatitti jechuudha. እንደዛ ይመስለኛል. እስቲ akkasatti fakkaata jechuudha. Dirhamni 100 takka 3000 natti fakkaatti. Kanaaf iyyuu birrii 3000 meetira takka iyyuu otoo biyya ta'ee meetira takka iyyuu namaan bittu. Dhugaa rabbi akka ammaatti jechuudha. Gini uffanni isaa immoo uffata sitti fakkaatina dhugaa rabbi uffata baay'ee takka bareedduudha. Kanaaf iyyuu jechuudha waan barbaadan jechuudha. Warri lakkoofsa koo qabdan hin barbaadu taanani dhugaa dubbachuudhaaf isiniif hin ajachiisaanii iyyuu warri lakkoofsa koo qabdan lakkoofsa kan kootinis dhuftanii raawwattanii birrii 5 dirhama 5 diskaawuntii isinii godhu jechuudha. Haadha cabsaatirraa dhufnee jettaniin taanan dirhama 5 diskaawuntii. Taaksiin kan kaffalamu eessumatti iyyuu jechuudha. Diliveriin kan kaffalamu birrii 25 miti birrii 20 isiniif ajachiisa. Birrii 20 jechuudha. Kanaaf iyyuu aloo jedha koottaa lakkoofsi isaas kun achirra isinii kaa'een jira. Taabilee irra isin jira. Daddafaati filadhaati ajajadhaati. Baay'ee bakka baay'ee isinirra ture dhugaa rabbi.